adeekifatu nu garuu beelooynee agamnee biyyoomnee beelaan du'aa kaan immoo biyyaa baqachaa ture jechuudha. Kanaaf akeekni qabsoo bilisummaa Oromoo kan lammataa qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudha jechuudha. Akeekni sadaffaa mootummaa filanne aangawoota filannee eebbifnee ol baafneen malee ka ormi takka dhufee qawween nu bulchu akka sadaraftanyaatitti fakkaa'uu jallaa nu keessaa baasanii nurratti poostaadhaan gad ergan akka zamana wayyaaneetitti bulu dittaadha jechuudha. Kanaafuu qabsoon abbaa biyyummaa Oromoo qabsoon mirga abbaa biyyummaa Oromoo deebisuudhaaf godhamu qabsoon bilisummaa Oromoo goonfachuudhaaf godhamaa turte Oromummaa keenya deebannee jaarrannee qabeenya keenya irratti abbaa taane mootummaa filanneef seeree biitumanneen buluudha akkasii miti gerroo warra humnaan nu bulchuu barbaadu ofirraa gonkolchineemi warra eenyummaa keenya nu keessa cabsuu barbaadu akka ittiin qabatu barbaadu ofirraa cabsine alaabaa teenya ol qabanneemi amma takkatu hafee jechuudha. Takkaan hafte maali mootummaa nuu ta'u hedhinnaa keenyaan quba keenyaan ilkeessa kan nuu ta'u ka'ee baay'oo fi abboodhaa qabu kan manguddoon teenya eebbifatu ka qeerroo keenya wajjin barate ka qabsaa'ee miidhaa gabrummaatiif mi'aa bilisummaa beeku waan taane ni yaadattaniimi ijoollee kakkaalii nu biraa kuftanii beektaniimi ilmaan mootii mitiisin mootummaa nuuf ta'u bakka bu'oota nuuf ta'u ka alagaan isiniif taajaa osoo hin taane ka poostaa harka kaanii koomraan gad ergan osoo hin taane ka nu geessan bigile filachuu qabna jechuudha. Wallaansoo addaa waggoota 50 goone keessatti diiddaa xumura gabrummaa waggoota 5 dabre kana goone keessatti roorroo lagaa birraa dhaabsisuun danda'amee jira. Haa ta'u garuu qabeenya keenya irratti abbaa ta'uudha. Qabeenya rabbi nuu kenne irratti beekumsa barnootaan gabbifannee imaammata gaarii tolfannee hiyyummaa keessaa ba'uudha. Namoota nuuf ta'an imaammata nuuf ta'u mootummaa nuuf ta'u filachuu qabna akkasii miti. Kanaaf anilleen waggoota dabran keessatti isin wajjin qabsaa sagalee isii ta'aa eegan ture booda marsaan qabsoo itti aanu kun hoggantoota ciccimoo tokkummaa uummataatitti amanan ka ormaa hin argamne uummata Oromoo qofaaf ergaman ka rabbiif uummata Oromoo malee gooftaa biraa hin qabne. Warra kaleessas abaariin osoo hin ta'in qabatama isinii qabsaa'ee nu hogganaa ture hogganoota kaabaawatti hoggaan dabalamu isin abdadheetii isaan abdadheetii jechuudha. Kerro, Oromoo, kana geessumi, caccabna na geessumi, warri ciroo galaana na geessumi,
filannoo itti aanu kana keessatti wanni nama murteessan tokkoffaa harki hanna bare doonuu socho'ami sagaleen Oromoo abadanii hin hatamu akka hin hatamneef tokkummaadhaan qabbooysanii jaaramtanii eeguu qabdan tokko lammaffaa sagaleen Oromoo fooniidhaati miti qircaatti hin jijjiiramu akkasiimi kanaafuu hogganoonni qabsoo bilisummaa Oromootti amanan warri ummata biitii kabajaa qaban bifa sagaleen Oromoo hin hiramne bifa sagaleen Oromoo hiramee abbaan akka miidhamee hattuun ol hin baane gamtaa tokko jalatti dorgomuudhaaf qophii qabanii jechuu isinoo maal godhuu qabdan isinoo maal godhuu qabdan chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuu chirichaaroo jumlaa malee chirichaaroo bituu dhaabuu qabdanii jechuu kanaaf ji'ootaas deeman kana keessaniimi nama isinii ta'u manguddoo ta'e isa wajjin abbootii gadaa wajjin aalumman biyyaa wajjin gattaati nama kanaan nuuta ilma kanaan nuuta intala tanaan nuuta jaati jaarmaalee siyaasatti ol leeyfadha sambooda filannoo itti aanu irratti akka hoggansaatitti tokkummaadhaan isin immoo murannoodhaan filannootti seennee gaafa filannoon godhamu sagalee teenya osoo hatamin osoo hiramin injifannoodhaan goolabnee fulbaana keessa mootummaa Oromiyaa Oromiyaa fakkaatu mootummaa gootota tagantoota osoo hin ta'in mootummaa warra haqaa hadu osoo hin ta'in mootummaa ummataaf ergamtu alagaaf ergamtu osoo hin ta'in gadhaabna jechuudha kun adiidha jechuudha kanaaf tokkummaa keessan nuu cimsaa amma boodallee walitti deebina waajjira dhaabaa magaalota hedduutti banaa hunda caalaa tokkummaa keessan cimsaa wal dhaggeeffadhaa akkuma kaleessatti wal dhaggeeffannee wal gorfannee tokko taanee injifannoodhaan ni goolabna baga wal agarree galatoomaa.